Ayyee ashamaar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootirraa qophii keenya irraa qabannee isinii dhiyaannee jira. Qophii keenya har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisee qophii keenya garagaraa hawaasni maal jedha kan jedhu asitti keessummoota qabannee dhiyaannee jira. Keessummoonni keenya har'aa asna bukkeetti argaman mee ofaa beeksisan. Ayyee ani Girmaa Nagaasaa naan jedhu gaheen hojii kiyyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo fi mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaatti walitti qabaa damee dargaggootaati. Ayyee galatoomii. Maqaan kiyyaa Lammii Gammachuu naan jedhu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromooti. Ayyee keessummoonni keenya irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan isiniin jedha akkasumas baga waggaa 50ffaa hundeeffama adda bilisummaa Oromootiin isiniin ga'een isiniin jedha. Deel baga waliin nuun ga'e. Ayyee waamicha keenya kabajanii yeroo fi humna keessan aarsaa gootanii as istiidiyoo raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo Saabaawatti waamicha keenya kabajanii nu argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa. Ayyee ulfaadhaatillee. Ayyee egaa qophiileen gaaffileen nuti har'aaf qabanne mee hundeeffama adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee bu'uurumarraa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamuun isaa maaliif barbaachise jettanii yaaddu? Sirraa hin jalqaba. Bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoon dura waan ture, waan Oromoon itti turee fi waan Oromoon keessa darbe dubbachuun barbaachisaadha bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoo gaafa dubbannu. Innis Oromoon akka Oromootti biyya Oromiyaa biyya mataasaa qaba ture. Biyya inni mataan qabu kana fi biyya isaa keessa sirna siyaas dinagdee mataasaa inni ittiin of bulchu sirna siyaasaa mataasaa fi gaggeessummaa mataa taliiga mataasaa kan qabu kan sirna gadaadha qaba ture. Sirni gadaa konfedereeshinii gadaa keessatti gaggeeffamaa ture biyya walabuu mataasaa qabu kana umni koloneeffataa bifa adda addaan karaa adda addaa itti deemaa ture. Bara 19 yookaan jaarraa 19 keessa bara 1887 keessa sana Oromoon Oromummaaf Oromiyaa of dhabe. Gaafa of dhabuu Oromoon akkaan falmachuutti ce'e. Akkamittiin of dhabe, akkamittiin koloneeffatame kan jedhu kana hojirraa wal qabatee gaaffiin yoo kan ka'u ta'e Oromoon diinaaf harka kennee miti kan inni of dhabe. Maxxantootaaf hirkattoota hambatti hirkatan akkasumas immoo warri lixaa yookaan Awurooppaa gargaarsa Awurooppaadhaaf waraana meeshaalee waraanaa adda addaa argateen impaayirri Abisiiniyaan kaabaa gara giddugala yookaan immoo gara biyya Oromootti dhufe. Gaafa biyya Oromootti dhufu kana aannan dhangalaasaa faaruudhaan miti kan hin dhufe waraanaan dhufe. Waraana sana immoo warri deeggaraa turanis dantaa mataa isaanii eegsifachuuf jecha biyyoota adda addaa of duuba hiriirsanii maqaa amantiidhaan kan baha Oromiyaa irratti yaadachuu dandeenya. Poorchugaal gargaarsa isheen godhaa turte, kan Ingiliziif Faransaay Minilikiif Teewodroosiif gargaarsa isaan godhaa turan yaadachuun ni danda'ama. Isa kana bifa faca'aa ta'een Oromoon ofittisaadha ture. Oromoon bifa adda addaan bakka jiru golee jiru keessaayyuu ofittisaa ture kun baadiyyaaf magaala keessatti qote bulaatii bakka jiruutii hojii qabu ofittisaa ture jechuudha. Dhibdeen kun daran jabaataa dhufee Oromoonis of oolchuudhaa fi of dhabuu gidduutti gaafa sossowaa kana keessatti wantoota guddaa addi bilisummaa Oromoo arjoome keessaati kan baadiyyaa baddaa baalee yaadachuudha dandeenya kan achitti geggeeffamaa ture. Kan kaaba Oromiyaa Walloo keessatti
murnaan kan Mastaawot faa, kan Abbaa Waatoo faa, kan Sheek Tolaa faa, kan Warqituu faa ishee Teediroosiin ajjeesse jechuudha. Isaan kun bifa faca'an kaabarraati yeroo isaan raayyaa keessattis akkuma kana yeroo isaan ofittisaa turanii jira. Kibba Oromiyaa gaafa dhufnus kibba baha Oromiyaa Baalee baddaa Baalee keessatti qota bultootni bifa meeshaawwan argataniin waan danda'aniin ofittisaa turanii kanuma waliin wal qabatee kan bara 16 bara gadaa walaabuu kan madda walaabuutti gaggeeffamu walaabuu jiloo sunis hin dagatamu jechuudha. Akkuma kana of oolchuudhaaf ambatti hirkachuun tureera. Ambatti deemanii ambi akka inni tumsuuf akkaan gariin amantiitti hirkatee amba ollaasaa jiruun of tumsiisuu of ittisuudhaaf tumsa gaafachuu ture. Gariin immoo impaayeruma Itoophiyaa kana keessatti of oolchuun ni danda'ama jedheeti impeeraalistoota wajjirraan hiriiruuti ture. Addi bilisummaa Oromoo osoo hin hundeeffamiin dura wal gargaaruuf of gargaaruu kan jedhu immoo Oromoo keessaatii hayyoota abboota keenyaan achi ba'e. Kunis waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkamitti itti hundeeffame hundi keenya kan beeknu Oromoon kamiyyuu yoomuu kan seenaa Oromoo kaanaan hin dagatamne sana keessatti of gargaaruuf wal gargaaruuf gaafa Oromoon wiirtuu tokkotti wal hawaasummaa isaa wiirtuu tokkotti harkifatee fidatee jechuudha. Wiirtuu tokkotti fidatee ka'ee hin teenye bilisummaan ni barbaachisaa. Walabuun dheebuu walabuu jira. Walabuu kana dura qabu jechuudha uummanni kuni. Isa kana immoo ammas addi bilisummaa Oromoo achi ba'ee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa achi ba'u isa faca'aa ture kana isa jaarmiyaa tokko wiirtuu tokkorraatii seeraaf adeemsa imaammata tarsiimoo taliiga tokko jala kan hin turre qabsoo bilisummaa Oromoo gara wiirtuu tokkotti fidee jechuudha. Egaa qabsoo bilisummaa Oromoo wiirtuu tokkotti fiduudhaaf qofatu hin taane caba Oromoon cabe dhidhiibuudhaaf deebi'ee Oromoo bakka inni cabetti deebisuudhaaf addi bilisummaa Oromoo kana godhe. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n hundeeffamee akka as ba'u kan godhe isaan kanadha jechuudha. Hayyee galatoomi. Jaal Girmaa sittan deebi'e. Bara ABO'n hin hundeeffame sanatti haalli uummata Oromoo maal ture? Akkasumas haalli daangaa Oromiyaatiin wal qabatee haalli sabni kun itti turaa ture osoo ABO'n hundeeffamin dura maal jettanii yaaddu? Hayyee galatoomi Jaal Shumburaa. Egaa jalqabarraa bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootti wal qabatee jaallammiin kan kaasee jira. Waan amma ati kaaste duukaallee sanumatti wal qabatee deema. Bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootiif dubbiin ka'umsaa waa lamaadha jechuudha. Waa lamatu jira. Innis tokkoffaa kolonii jalatti kufuu Oromoo fi Oromiyaa impaayera Itoophiyaatiin ta'uu isaati. Lammaffaa kolonii yookiin immoo gabrummaa jalatti kufuu Oromiyaa fi Oromiyaa sana ofirraa kaasuudhaaf yookiin immoo ofirraa faccisuudhaaf qabsoon bittinnaan gaggeeffamaa turuu sanaadha jechuudha. So sana garbummaa kana yookiin immoo kolonii impaayera Itoophiyaa jalatti kufuu Oromoo fi Oromiyaadha. Sana ofirraa kaasuudhaaf bifa qindaa'aa ta'een bifa akeeka fi kaayyoo qabuun ofirraa kaasuudhaaf dirqama sagantaan diriiran kan uummata mataa walitti qabu kan guca tokko jalatti hiriiramee taa'u sun diriiruu qaba waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo sagantaatti tolchee akeeka fi kaayyoo itti baasee jechuudha. So waa lama kanaaf jechuudha hundeeffamuun adda bilisummaa Oromoo bu'uura ka ta'e. So gaafiin uummanni keenya sadarkaadhaan jalqabumarraa kaasee bara Minilikis haa ta'u, Teediroos haa ta'u, Haayile Sillaasee haa ta'u, Dargii haa ta'u, ka wayyaanii kanallee ka darbe kanallee haa ta'u, kan amma jirullee anjiru kanallee haa ta'u gaafiin bu'uuraa inni ijooni karaa siyaasatiin, karaa diinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin kan jiru sana qindaa'ee dhaaba tokko jalatti taligamee
akkamitti akka qabsichu sun sarkaadhaan gulantaadhaan tarsimoon bara baratti itti tolchame garbummaa kana jala akka Oromoo fi Oromiyaan bilisa baatu itti tolchee dhaaba hundeeffameedha jechuudha. Sababa hundeeffameef kana jechuudha. So gara kaartaa Oromiyaatiin kan wal qabatu eenyummaa Oromootiin kan wal qabatu hedduun isaa san keessatti tumameeti ka jiru jechuudha. So addi bilisummaa Oromoo san keessatti waa mara jechuudha Oromoodhaaf. Waa mara akkuma siin jedhe achi keessatti garbummaa kana Oromoo fi Oromiyaa garbummaa kana jalaa baasuuf yookiin immoo kolonii kanarraa jalaa baasuudhaaf sagantaa siyaasaa qindaa'aa fi mul'ata kan akeekaa fi kaayyoon itti tolchame isa qabateeti ka socho'aa ture jechuudha. San keessatti gulantaa wal duraa duuba qaba jechuudha. Yeroo tokkooni waa'ee lafaatti hin dhufne, yeroo tokkooni waa'ee teessuma lafa Oromiyaatti hin dhufne jechuudha. Gulantaan duraa irratti Oromoon mataan isaanii Oromoodhaa jedhee akka qabsaa'udha sagantaan duraa ka taa'e jechuudha. Gulantaan qabsoo duraa Oromoon ani Oromoodha jedhee akka falmatuu fi yeroo sanatti sagantaan diriirfamee ture aarsaa guddaa jaallan adda bilisummaa Oromoo keessatti manneeffatanii hojjechaa turan miseensonni adda bilisummaa Oromoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo itti dhumaniiran jechuudha, itti cabaniiran jechuudha. Sarkaa duraa irratti ani Oromoodha jedhee falmachuudhaaf. Gulantaan lammataa itti aanu ani Oromoodha jedhee Oromoon erga baree booda afaan isaan akka dubbatu tarii amma akkuma jaalli kee jalqabarra kaasee waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti Oromoon akka baratu, fayyaa akka argatu, walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa kanallee akka argatu sochiin godhamaa ture jechuudha. Ulaasan keessan garuu Oromoon akka siyaasatti illee akka sabaatti illee karaa siyaasatti waan argachuu qabu sochiin jalqabameera jechuudha. Garuu qabsoonni yeroo sana ture sun qindaa'aa miti, organized ka ta'e miti jechuudha. Qabsoo sana garuu bittinnaa sana kan walitti qabe ABO'dha jechuudha. So Oromoon mataan isaanii Oromoodha jedhee akka falmatu kan karaa saaqee adda bilisummaa Oromooti. Gulantaan itti aanu immoo ani Oromoodha jedhee Oromoon erga beekee booda afaan isaan akka dubbatu impaayera keessatti afaan isaatiin akka dubbatu akeekudha jechuudha. Sanaafis aarsaa guddaan itti kaffalameera jechuudha. Lubbuu hedduun itti dhabeera jechuudha. Oromoon gaafa sanaa afaan Oromootiin dubbachuu yakka ture, yakkaan itti tumame waan ta'eef. Ani Oromoodha jedhee himachuun yakka ture, yakkaan itti tumameera waan ta'eef jechuudha. So sana kan akka cabsee Oromoon mataa wal qabatee deemu ani Oromoodha jedhee akka dubbatu ka godhe ABO'dha jechuudha. Sanatti aansee afaan ofiitiin erga dubbachuu eegalee immoo afaan ofiitiin akka barreessu waan isaa afaan ofiitiin barreessaa dubbatee akka waan ofii isaati karoorfatee hojii mataa isaa akka hojjetu lafa isaa irratti waa dubbatee waa qajeelfatee akka ofii raawwatu karaa siyaasatiin haa ta'u, karaa dinagdeen haa ta'u, karaa hawaasummaan haa ta'u ofii isaa karoorfatee akka raawwatuuf afaan isaan akka barreessuuf kan karaa saaqee adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Sanaafis aarsaa guddaan itti kaffalameera jechuudha. Qubee afaan Oromootiin barreessuu yakka ture jechuudha. Haga dhaqee bara ce'umsaati jechuudha. Bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti haga sanitti yakka ture jechuudha. Afaan Oromootiin barreessuu dhorkaa ture. Sanaaf immoo jaallan iddoo hedduutti wareegamanii jiran jechuudha. Qubee afaan Oromoo barsiistan jedhanii Arsii Kofal irratti kadhume jira, Amboo irratti namni 16 kadhume jira, Salaal irratti Yaayyaa Gullalee irratti namni 4 iddoo tokkotti kan awwaalame jira, Walloo irratti kan qondaalonni adda bilisummaa Oromoo bobbaafamanii kan ajjeefaman jiran jechuudha. Yeroo ce'umsaa san keessa loltuu waraana bilisummaa Oromoo baay'een isaanii dirqamni itti kenname qubee afaan Oromoo barsiisuu ture jechuudha. Qubee afaan Oromoo gaafa barsiisan dhokatanii barsiisaa turanii sana wareegamni guddaan kaffalameera jechuudha. So sanas qubee har'attiin barreessuun afaan har'attiin dubbannu kanaaf kan karaa saaqee gulantaa qabsoo ittaanu keessatti adda bilisummaa Oromooti jechuudha. San booda afaan Oromoo afaan saayinsii, afaan hojii, afaan teekinooloojii akka ta'uuf aarsan itti kaffalameera. Har'a afaan Oromoo afaan teekinooloojii ta'eera, afaan barruulee garaagaraa ta'eera, afaan saayinsii fi teekinooloojii ta'eera, afaan qorannoo fi qo'annoo ta'eera. Kun aarsaa addi bilisummaa Oromoo jaallan isaa qabatee itti wareegamaa ture waan lafeedha fi dhiiga dhufeedha malee waan tolaan dhufe miti jechuudha. Gulantaan itti aanu kan addi bilisummaa Oromoo qabate waan ammaati kaaste waan daangadhaan wal qabatudha jechuudha. ABO'n biyyi Oromoodhaa Oromiyaadha jedhee amanaa jechuudha. Kuni waan tumamee dhalleedha jechuudha. So sanaaf Oromoon biyyi kiyya Itoophiyaadha osoo hin taane kan ittiin biyya ishee bittee osoo hin taane biyyi kiyya Oromoodha jedhee akka falmatu kan kaartaa tolche daangaa Oromiyaa eessa feessa akka ture, kaaban eessa akka geessu, dhihaan eessa akka geessu, kibbaan eessa akka geessu tolchee kan lafa kaa'e adda bilisummaa Oromooti jechuudha. So har'a waa'ee kaartaa Oromiyaa walitti nimnu lafa kaa'eera jechuudha. Amma gulantaan gara dhumaatirra jiru maali?
qabxiin nu maaddi bilisummaa Oromoo ganama lafa kaa'e bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaatti wixineessee bara 1976 raggaasise maali yoo jenne heerri fi akeekni adda bilisummaa Oromoo lafa Oromoo fi Oromoo kolonii impaayera Itoophiyaa jalaa baasee saaminsa kamiyyuu bilisa baasee biyya walabaa birmadummaan ishee kabajame Oromiyaa bilisa baasudha jechuudha. So mirgi abbaa biyyummaa hireen ofii murteeffannaa Oromoo fi Oromiyaa mirkanaa'ee Oromoon lafaaf nama isaarratti amma abbaa ta'utti qabsoo finiinsudha jechuudha. So har'a maalitti jirra? Har'a bakka kaleessaa dhaabbannee ani Oromoodhaa jenneen falmannu. Qubee afaan Oromoon barreessuu qabna jenneen falmannu. Afaan keenyan dubbanna jenneen falmannu jechuudha. Amma maaliif falmannu? Biyyi keenya Oromiyaa jennee falmutti jirra jechuudha. So ka'umsi kun gulantaan darbee wixinee isaa dhufeedha. Kan addi bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa kolonii impaayera Itoophiyaa jalaa baasuudhaaf wixineessee akeekaaf kaayyoo itti tolchee gulantaas itti tolchee tarsimoo qabsoos diriirsee hanarraan ga'e kanaan jechuudha. Dabalataan gaafii gara jalqabaatirraa osoo addi bilisummaa Oromoon hundeeffamin dura Oromoon fi Oromiyaan maal fakkaatti gajettee fi osoo addi bilisummaa Oromoon hundeeffamin dura Oromoon mataan isaayyuu ani Oromoodha jedhee dubbachuu hin danda'u yakkaan tumameera waan ta'eef sirna Minilik keessatti. Lammata daangaan Oromiyaas hin beekamu. Oromiyaan eessaa fi eessaa akka geechuu yoo waliin beeku. Lammata sabamtu Oromoo iyyuu wal quban qabu. Oromoon lixa jiruu fi ituuf hin baanni waan gara lixaa jiru quban qabu. Warri sabboo goonaa waan tuulamni itti jiru quban qabu. Raayyaan waan warri sikkoon mandoo itti jiru quban qabu jechuudha. Oromoon guutumatti gosti isaayyuu wal quban qabu jechuudha. Unkaan daangaa isaa beeku miti biyya isaa Oromiyaa daangaan isaa eessa fi eessaa akka geechu beeku miti akka sabaattuyyuu amma mangaa nu eessa jirra ka jedhuyyuu wal quban qabu waluun beeku jechuudha. So afaan isaan dubbachuun eenyummaa isaa ibsachuun sabboonummaa isaa agarsiifachuun yakka ture jechuudha baroota san keessatti. So walumaa galatti osoo addi bilisummaa Oromoon hundeeffamin dura haalli Oromoon keessa ture kutaadha sirni warra impaayera warra koloneeffatanii kutaadhaan qoodanii akka inni illee wal quban qabaanne immoo ani Oromoodha dhee akka hin dubbanne Oromummaa yakka ta'ee itti murteessee duudhaawwan of harkaa qaban kan tokkummaa isaa eegan sirna gadaa harkaa cabsee sirni gadaa wiirtuu walitti dhufeenya uummata Oromoo yeroo duraanii waan tureef isa harkaa cabsee bittinsee kutaatti galchee jechuudha. So qabsoon Oromootis yeroo sana ture hin turre ani Oromoodha jedhanii dubbachuun yakka ture. Oromoo fi Oromiyaa maal akka fakkaatu Oromoon iyyuu wal quban qabu. Warra diidatu beeka malee maal akka fakkaatu Oromoo waliin wal quban qabu. Seenaa isaas hin beeku, duudhaa isaas hin beeku jechuudha. Osoo addi bilisummaa Oromoo hin hundeeffamin duraas hin jechuu barbaade. Ayyee galatoom yaada bal'aa nu kaastee jirta. Gara jaallamiitti hin deebi. Mee diddaan Oromoo yeroo abaa'uun bu'uureffamu maal fakkaata ture mee? Achumaan erga abaa'uun hundeeffame immoo bu'aan abaa'uun Oromoodhaaf buuse maali jettee yaadda? Abaa'uun erga hundeeffame saba kanaaf bu'aan inni buuse maal jettee yaaddame? Diddaan Oromoo yeroo abaa'uun hundeeffamu maal fakkaata ture? Jalqaba waan xiqqoo irraa tuqeera. Haa ta'uti garuu dabalataan muumee akkasitti yoon ibsuudha yaalla. Isa dura Oromoof addi bilisummaa Oromoo hayyoonni gariin dhabamarraa oolche jedhu. Oromoo barbaadu addi bilisummaa Oromoo ofiin uumee deebi'ee ilaalee argeera. Haa ta'uti diddaan Oromoo kan faffaca'aa ture ani sila jedhee sana wiirtuu tokkotti kan qabame qabsoon adda bilisummaa Oromoo abaa'uun geggeessu qabsoo hunda galeessa geggeessa yookaan holistic struggle jedhan jechuudha. Qabsoonni geggeessu qabsoo Oromoo kanayyuu Oromoo jedhanii tokkummeessuuf wayitti fiduudha. Oromoon gariin kan inni falmatu bakka jiruuf haala jiru keessatti waan isatti furmaata fakkaateen. Fakkeenyaaf qabsoon arfan qalloo yoo kan kaasnu taane qabsoo eenyummaa Oromoo isa bahaa jiru Oromoota birootti barsiisu ture. Akkuma kana lixa Oromiyaarra immoo qabsoon hawwisoo fi mana amantaa keessa ture.
Hawwisoon eenyummaa fakkeenyaaf hawwisoo karma qabsoo hawwisoodhaan yoo kaasne hawwisoo guddattuu Wallaggaa kan jedhamee ture kan jaal Ilfinesh faa keessaa bahanii kan akka Zarihuun faa keessaa bahanii isaan kun immoo ammas waan lixa Oromiyaa irratti jiru quuqama jiru dhukkubbii jiru kulkula jiru gabbaasaniiti keessattuu bara 1965 akka Abashaatti golee Oromiyaa hunda keessaati artii Oromoo walitti fidanii abboonni keenya hundeessitoonni adda bilisummaa Oromoo gariin illee keessa jiru waltajjii sana qopheessutti gaafa fidanii Oromoo tokkummeessuu hirree tokko akka waliin qabaatu hirree faffaca'aa jiru sana akka waliin qabaatu gochuu fi atumti kuniyyuu ati Oromoo jedhanii Oromootti himuuni yeroon akka irraa fudhatee abboota keenya irraatii fi galmee seenaa irraatii dhugeeffanna jechuudha. Inni tokko an qottu jedha. Inni tokko immoo ani Arsii jedha. Inni tokko ani Shawaa. Inni kun faca'insa kun wiirtuu tokkotti fidanii hirree waloodhaan akka waliin hirree ta'e waliif dhaabatu qabsoo hunda galeessa godhame keessaati tokko qabsoo Oromoo tokkummeessuudha. Qabsoon Oromoo tokkummeessuu fi dantaa Oromummaa Oromoo national interest isa jedhan jechuudha. National interest biyya kamiyyuu kan inni jiraatu dantaa biyyoolessa mataa isaatiif. Dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan biyyoolessa biyya Oromiyaa kanarratti Oromoo wal taasisee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qabsoosicha faca'aa jiru sanaa jechuudha. Inni biraan deebisee Oromoon akka mirga hiree mataasaa ofiin murteeffatuuf illee adda bilisummaa Oromoo godhe jechuudha. Qabsoon godhamu kamiyyuu qabsoon golee maraan qabsoon roga maraa kan dinagdee kan hawaasummaa kan eenyummaa hawaasummaa Oromoo warri anthropology fi sociology waan jedhan qabu kanarratti uummanni kan inni ijaaramu balbalaa ka'a. Maatirraa ka'eeti biyya ta'a mitiire gadaan Oromoo illee sana keessa miti inni jiru. Gaduma Oromoo kana deebisanii enable gochuu yookaan deebisanii iddoo isaatti deebisuuf mataan isaa gaheen adda bilisummaa Oromoo waan hin dagatamne. Fakkeenyaaf buttaan naangoo qalamuu waggaa 40 booda waggaa 60 booda kan inni deebi'ee adda bilisummaa Oromoo gaafa inni deebi'ee chaartaratti dhufu kan inni ta'ee jechuudha. Inni biraa immoo nageenya Oromoodhaaf lammiilee Oromiyaa fi kabajaa lammiilee Oromiyaa kana kan kabajaaf nageenyi Oromoo bakkaa'u akka inni tasgabbaan Oromoon akka inni waliin ta'an Oromoonni tokko lagaan wal qoodee inni tokko immoo amantaan qoodee inni tokko immoo dantaan qoodamee akkaan Oromoo hidhamee jiru kana bilisa baasee addi bilisummaa Oromoo. Bilisummaan kan inni jalqabu isaa jalqaba jechuudha qorqalbii irraa jalqaba. Bilisummaa qorqalbii irra jiru kana dhaloota bilisummaa qorqalbii irra ture lafatti bobbaasee yaasee galchaa jirudha dhaloonni nuyi keenya kun jechuudha. Kanaafuu nageenya waaraa fedhii nageenya waaraa fi fedhii mirga hiree murteeffannoo biyya isaa deebi'ee ijaarrachuu qabu Oromoon isicha bifa faca'aan ture sana erga deebisee booddee addi bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa deebisanii sararu bakka inni itti hafe sarara keessa illee kan hin galiin hafe sarara bara chaartaraa jedhamu kan amma 1991 ture sarara keessa illee hin galle yoo ta'e Oromoon bakka inni jiru garuu wal hubachuu danda'eera. Inaafunnis immoo guyyaatti Oromiyaan biyya mataashee walabummaa mataashee labsattutti Oromoon bakkaayyuu wayitti deebi'ee addunyaa kamirraa deebi'ee lammiileen Oromiyaa bakka qeessaanitti deebi'an agarsiisa jechuudha. Inni biraan kaleessa yoo inni tokko golee Oromiyaa tokko isa tokko bakka yoo deeme Oromoo waliin dhiibu walis hin dhibu. Haalli garuu akka Oromoo wal dhiibuuf wal dhibu godheera. Har'a Oromoon wal dhiiba wal dhibatu hin taane Oromoon wal ta'eeti impaayera Itoophiyaa ofirraa dhiibaa jira. Oromoon wal ta'e impaayera Itoophiyaa akka ofirraa dhiibuuf biyya birmaduu mataasaa deebi'ee akka ijaarratuuf kan godhaa jiru immoo fi bu'uura yayyaba wiirtuu tokkotti qabsoosaa kan fidee sagantaa siyaasaa ifaadhaaf
jaarmiyaa biyya taliiguu danda'u kan lafa kaa'ee sana keessa immoo ijaaree leenjisee ga'oomsee geggeessee agarsiisaa jiru adda bilisummaa Oromoodha jechuudha. Gaafa ijaare leenjisuun akka barbaachisu beekee gaafa leenjisuun akka barbaachisu beekee immoo inni leenjii kun maal hojjechuu qaba kan jedhu gaafa mirkaneessu qabsoo roga maraan qabsoo hidhannoon yeroo isaatti akkamitti barbaachisa. Fakkeenyaaf qabsoon hidhannoo qofti akka impaayera kana ofirraa kuffisuu danda'amuu fi qabsoo hidhannoon qofa deemamuu akka danda'amutti hundeeffama adda bilisummaa Oromoon dura ilaalamaa kan ture jira. Qabsoo faca'aa sana keessatti jechuudha. Qabsoo wiirtuu tokkorraa hin turretti. Haa ta'uti garuu adda bilisummaa Oromoo gaafa sagantaa siyaasa ifaa kana qabatee gabba'u qabsoon hidhannoo akkuma barbaachisu qabsoon siyaasaaf dippiloomaasii immoo barbaachisaa ta'u ammas gadhaabeeti sagantaa isaa keessatti fidatee jechuudha. Kanaaf qabsoon inni godhe qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhe biyya Oromiyaa deebi'ee walabuu taasisuu kanan qateetti fakkaata namoota gariitti. Haa ta'uti garuu biyyi Oromiyaa walaba ammas. Unuyi qabsoon Oromoo fi Oromiyaa irra darbee yeroo inni itti Sudaaniin bilisa baaseera qabsoon bilisummaa Oromoo. Yeroo baay'ee seenaan kun hin dubbatamu. Fakkeenyaaf Jeneraal Kaartuumiin iddoodhaa kaachisuudhaaf gaheen qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo guddaa ture. Akkuma kana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodha kan Jeneraal Taaddasaan fa'aa bilisummaa Afrikaa kibbaaf illee kan qooda godhan. Kunumti mataansaa bu'aa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hundeessaniif qabsoo bilisummaa Oromoof godhan ofirra darbaniyyuu hambaaf buusan. Haa ta'uti garuu qabsoon afaan Oromoo deebisanii ijaaruu ittiin uummanni baratee barsiisuu danda'u qabsoo aadaa ofii deebisanii tinnisuu kabadi eddeetti deebisuu sajiru jajjabeessuudhaaf akka inni addunyaatti ba'ee mul'atu gochuu qabsoo Oromoon dinagdeedhaan qoodamuun ammallee haa jiraatu malee bu'uura kan buuse adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee biyya kana keessatti ammallee ta'u amma yeroo nu dubbannu kana mataasaa Oromoo irraaf amman bu'aa buusaniiru isaanii booda kan itti deebinu taane garuu biyya kana keessatti mataasaa deebi'anii dinagdeedhaan akka isaan deddeebi'anii ijaaraman inshuraansiiwwan adda addaa dhaabuun baankiiwwan adda addaa dhaabuun baankii biyya kana keessatti baankii impeeraalistootaarraan addatti baankiin illee akka dhaabbatu gochuun akeeka adda bilisummaa Oromoo ture. Dinagdeedhaan deebi'anii Oromootti jira. Deebi'ee immoo Oromoo magaalaa irraatii sirni dhufaa darbaa Oromoo dhiibbataa ture kun Oromoo deebi'anii magaala keessatti humneessuudhaaf deebi'anii Oromoo magaalatti fiduu mataa isaa irratti hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf Jaalbaaroo fudhachuu dandeenya. Magaala kana keessa seenaa isaanii gaafa dhageenyu magaala kana keessatti ofiin hojjetaa mootummaa ta'anii jiraataniyyuu magaala kana keessa immoo deebi'anii of ta'ee Oromoon akka jiraatuuf hojiiwwan hanga wayaalaa karaarra dhaabbatutti maallaqa isaanii kiisii keessaa baasanii miindaa isaanii gaafa fudhatan bakkawwan itti konkolaataan maqaa Oromoo hin taaneen Oromoo waaman. Fakkeenyaaf gaafa naannoo jaalli isaan dhiyoo ta'e anaaf yeroo tokko kan naame naannoo Lagahaar achidha yeroo baay'ee buufanni konkolaataa kan kutaa biyyoolessaa deemuu fi naannoo Bishooftuuf Adaamaa deemu. Maqaa Bishooftuuf Adaamaa jedhu akka deebisuuf wayaalaan illee akka waamuuf saantiima kennaafi akka turanitti. Kun jechuun qabsoo roga maraan godhamuu fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhe keessatti isaan godhaa turanidha jechuudha. Inni biraan immoo qabsoon adda bilisummaa Oromoo godhe adda bilisummaa Oromoof qofatu hin taane saboota cunqurfamoo biraafiyyuu irra darbee ga'uusaa sabiyya diidaatu hin taane impaayeruma kana keessatti immoo fakkeenyota hedduudha kaasuu dandeenya. Inni kun qabsoon bilisummaa Oromoo jabaachuunsaa fi itituunsaa Sidaamaan har'a Sidaamaa ta'ee akka naannoo ta'ee
deebi'ee mirga hiree murteeffannaa mataasaaf akka inni ga'e impaayiritti keessatti daangaa mataasaa qabaatu kan godhe keessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhedha. Saboonni biroo immoo afaan isaanii barachuu, eenyummaa isaanii dagaagfachuu, impeeraalistoota kana jalaati akka isaan of baasaniif illee ga'ee adda bilisummaa Oromoo godhedha. Adda bilisummaa Oromoo wanta inni godhe tokko lama jennee waggoota 50 kana keessatti lakkoonee fixuu dhiisuu dandeenya. Garuu qabxiiwwan tuqaa seenaa gurguddaa garuu kan yoomuu dagatamuu hin qabne nuti irraati dubbachuu qabnu jira. Barsiisota qubee barsiisan kanneen mana hidhaa keessatti, mooraa waraanaa keessatti, bakka adda addaatti addi bilisummaa Oromoo galaa dhalootaaf isaanitti kennee isaan immoo galaa sana baadhatanii dhalootaaf utuu hiranii dhalootaan utuu ga'aa jiranii karaatti hafan bakkaa'uu dagachuun hin jiru. Dagatamuus hin qaban. Waggoota 50 kana keessa keessumaayyuu dhaloota waggaa 30 darban keessa 30 gara jalqabaa barsiisonni barsiisan bu'uura har'a qabsoon bilisummaa bakka inni har'a ga'e kanaa fi madaala sirnaa ofii isaanii afata ta'anii ofirra dhaabbanii ofii isaanii boolla keessatti hafanii isaan irra dhaabbatee dhaloonni kun akka mul'atu warra godhe barsiisota sanaaf galatni mala. Barsiisota sana warra ga'oomseef warra barsiisee warra ijaareef immoo galanii dachaa dachaan ni malaa jechuudha. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo tokko lama jedhee wantoota inni godheef wantoota inni godhaa jiruuf biyya Oromiyaa, alaabaa Oromoo, afaan Oromoo, dinagdee Oromoo itti milkaa'uu dhiisuun waan biraa. Xiqqaatu isaa guddatus shoorri adda bilisummaa Oromoo asiin ga'e mataaf maqaan qabu. Haa ta'uti garuu yeroo qabnuuf haala gaaffii bal'ina yeroo waggoota darban kana tokko lama jechuu waan hin jennu har'allee ta'u lammiilee Oromiyaadhaaf wabiin biraan jiru. Adda bilisummaa Oromoodha wabiin lammiilee Oromiyaa. Inni kun lammiilee Oromiyaadha jedhamanii waamamuuf immoo addunyaa irratti baasee akeeka siyaasa ifaa, alaabaa bareedaa, kaartaa lammiileen Oromiyaa keessa le'aniif barootaaf jiraataa turan gafuudhee Oromoon as jira jedhee addunyaatti kan agarsiise adda bilisummaa Oromoodha. Kun hundumtuu tokko tokkoon dubbachuun hin ga'u waan ta'eef akkuma waliigalaatti bu'aawwan adda bilisummaa Oromoodha. Yoo jenne bu'icha xiqqeessinee irraa dubbachuudha malee dubbatamee miti gubatee waan miti. Haa ta'uti ammallee ta'u waggoota 50 kana keessatti wantoonni adda bilisummaa Oromoo hojjeteef uummata kanaaf oole hoogganni isaas galaanni baadhatee asiin ga'e kana hunda dhaloonni kun sichitti yoo waan irratti hojjetu jiraate malee seenaa hojjetan malee seenaa dubbachuuf seenaa barreessuuf yeroon argan seenaa hojjechuuf seenaa barreessuuf immoo dhaloonni kun itti deemuudha ni qabaata jedheen amana akkasi jechuudha.